Hangafoota oduu. Himatamaan yakka ajjeechaa raawwate hidhaa cimaadhaan adabame. Biiroon nageenya magaalaa Finfinnee fi Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee mallattoolee yaaddoo nageenyaati jedhame irratti mari'atanii qajeelfamas dabarsaniiru. Oduu Baargamaati. Oomisha baala shaayii Keeniyaa kiiloogiraama miliyoona 8 ol sababa lola Israa'elii fi Yuunaayitid Isteet Iraanii waliin taasisaa jiraniin danqamuun isaa ifoomeera. Ashama harka fuuni hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyyaan biyya keessa teessanii DBS hordoftan oduu DBS irraa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Aga goolaba oduu keenyaatti nu wajjin turtii taasisan affeerraa keenyadha. Himatamaan yakka ajjeechaa raawwate hidhaa cimaadhaan adabame. Himatamaan maqaan isaa Mubaarak Abdallaa Mohammad jedhamu nama ajjeesuuf itti yaade gaafa guyyaa 19 ji'a 3 bara 2018 halkan irraa toora sa'aatii 9 yoo ta'u godina Harargee Ba'aa aanaa bulchiinsa magaalaa Watar jedhamu keessatti sababa bilbila natti kenni jedhurraan kan ka'e waldhabbii halkan sa'aatii 6 irratti uumame sababa taasifatee aajaa qabachuun Ayyaantu Jamaal Mohammad jedhamtu kan niitii isaaf fira dhiyoo taate dombocaan afaanii fi funyaan irra dha'ee isaanis du'uudinnaan harkaan morma ishii hudhee ajjeeseera. Innis yakka ajjeechaa seera yakkaa keewwata 539 muraa tokko jalatti himanni irratti banamees kan ture. Himatamaan eenyummaan isaa mirkanaa'ee garagalchii himannaas isa qaqqabee dubbifameefis naaf galeera jedheera. Raagaan abbaa alangaa dhiyaate haala himannaatiin irratti mirkaneessee jira. Raagaa ittisaa inni dhiyeeffatus raagaan ittisaa irraa ittisuu hin dandeenye. Manni murtiis itti gaafatamummaa yakka hordofsiisuu ni qaba jechuunis murtii balleessummaa kenneera. Kanumaan manni murtii yaada adabbii bitaa fi mirga wal bira qabee madaaluun himatamaa kana ni barsiisa fakkaattota isaas ni akeekkachiisa jechuun adabbii hidhaa cimaa waggaa 15 akka adabamu itti murteesseera. Gabaasti waajjira abbaa alangaa godina Harargee Ba'aati. Biiroon nageenya magaalaa Finfinnee fi Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee mallattoolee yaaddoo nageenyaati jedhame irratti mari'atanii qajeelfamas dabarsaniiru. Hojjettoonni olaanoo biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee akkasumas Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee bitootessa 24 bara 2018 walgahii gamtaa taasisaniin dhimmoota magaalittii keessatti yaaddoo nageenyaa ta'an dhuunfaanis ta'ee gareedhaanis tarkaanfiiwwan irratti fudhataman erga gamaggamanii booda hojiiwwan fuulduraa irrattis qajeelfama dabarsaniiru. Gamaggama kana irrattis Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee Leeteraal Jeneraal Diinaaroo fi hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa aadde Liidiyaa Girmaa argamaniiru. Waltajjicha irrattis ajajoonni qajeelcha poolisii kutaalee magaalaa Finfinnee fi hooggantoonni waajjira nageenyaa fi tasgabbiis hirmaataniiru. Akka ibsa poolisiin Finfinnee turtii gamaggammii kana irratti hojiiwwan nageenya magaalittii mirkaneessuuf agammaatti hojjetame bu'a qabeessa ta'uun kan ibsame yoo ta'u keessumaa dhimmoota madda yakkaa jedhaman adda baafamee irratti tarkaanfii fudhataman sakatta'amaniiru. Hooggantoonni kunneen keessumaa sagantaalee gurguddoo biyyaalessaa fi kanneen magaalittii fuulduratti jiran madaallii keessa galchuun nageenya waarawaa mirkaneessuuf hojii nageenya qindoomina qabuu fi yeroo kan eeggate hojjetamuu akka qabu qajeelfamni kennameeraas jedhaniiru. Biiroon nageenya magaalaa Finfinnee fi Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee mallattoolee yaaddoo nageenyaati jedhame irratti mari'atanii qajeelfamas dabarsaniiru. Hojjettoonni olaanoo biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee akkasumas Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee bitootessa 24 bara 2018 walgahii gamtaa taasisaniin dhimmoota magaalittii keessatti yaaddoo nageenyaa ta'an dhuunfaanis ta'ee gareedhaanis tarkaanfiiwwan irratti fudhataman erga gamaggamanii booda hojiiwwan fuulduraa irrattis qajeelfama dabarsaniiru. Gamaggama kana irrattis Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee Leeteraal Jeneraal Diinaaroo fi hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa aadde Liidiyaa Girmaa argamaniiru. Waltajjicha irrattis ajajoonni qajeelcha poolisii kutaalee magaalaa Finfinnee fi hooggantoonni waajjira nageenyaa fi tasgabbiis hirmaataniiru. Akka ibsa poolisiin Finfinnee turtii gamaggammii kana irratti hojiiwwan nageenya magaalittii mirkaneessuuf agammaatti hojjetame bu'a qabeessa ta'uun kan ibsame yoo ta'u keessumaa dhimmoota madda yakkaa jedhaman adda baafamee irratti tarkaanfii fudhataman sakatta'amaniiru. Hooggantoonni kunneen keessumaa sagantaalee gurguddoo biyyaalessaa fi kanneen magaalittii fuulduratti jiran madaallii keessa galchuun nageenya waarawaa mirkaneessuuf hojii nageenya qindoomina qabuu fi yeroo kan eeggate hojjetamuu akka qabu qajeelfamni kennameeraas jedhaniiru. Oduu Baargamaati. Oomisha baala shaayii Keeniyaa kiiloogiraama miliyoona 8 ol sababa lola Israa'elii fi Yuunaayitid Isteet Iraanii waliin taasisaa jiraniin danqamuun isaa ifoomeera.
waraana walitti fufinsaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan waliin taasisaa jiraniin wal qabatee rakkooleen sarara yabalaa doonii idila addunyaa irratti uumameen oomishni baala shaayii kiiloogiraama miliyoona 8tti dhiyaatu manneen kuusaa magaalaa buufata doonii Keeniyaa Moombaasaa keessatti akka afu taasiseeras jedhameera. Kunis galii biyya alaa ergii fi ala ergiirraa argamuu fi galii qonnaan bultoota irratti yaaddoo guddaa uumuu isaa waaldaan daldaltoota shaayii ba'a Afrikaa Itaataan beeksiseera. Hoogganaan waaldaa daldala caalbaasii shaayii Moombaasaa gaggeessu Joorji Omungaa akka Riyuutarsitti himanitti bitootessa tokko irraa eegalee torbaanitti tilmaamaan kisaaraan doolaara biliyoona 8tti kan dhiyaatu qaqqabaa jirasii jedhaniiru. Omungaan yoo dubbatan waraanni ba'a giddu galeessaa keessatti deemaa jiru daldala kanaan wal qabatu irratti dhiibbaa kallattii fi kasaaraa uumeeraa jechuunis ibsaniiru. Gabaa giddu gala ba'aaf kan ergaman oomishaawwan shaayii Keeniyaa dhibbantaa 20 aga 25 ta'an ammatti ergamuuf kan hin dandeenye ta'uusaas himaniiru. Hordoftoonni fi daawwattoonni DBS oduun DBS irraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa qophiilee DBS hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.